maka miilli raajitee harki raajitee miilli raajitee deemuu hin dandeenye meeqa gaara keessa jira agartee akka itti gaddee budhabee achumatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota xiyya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Arranta nagaa video takka qabaddatin isin dhiyaadhee jira. Hanga dhumatti video tiyya ilaaluudhaan subscribe, like, share godhuudhaan bira dhaabbadhaan isiniin jaa galatooma ulfaadha. Arra wanni irraa qabadhee dhufe maali yoo jettan ijoollee teenya gartee baqattoota ilmaan Oromoodha kan biyya Arabaa keessatti baqachaa jiran Yaman irraa taariba osoo karaa Suudiidhaa ol deemaa jiranii Saaruqaan jechuudha namni hisaabaa dhumti jiru guyyaa tokkotti namni 150 Saaruqaan bakka takka fixanii ijoolleen akkasuma gaa ol deemu jirtu taariba karaa Yaman irraa kaatee karaa Suudiidhaa osoo deemaa jirtu nama meeqa nama 150 irraa namni 4 qoftiin bee jechuudha. Beekaa dallaallee fuudhee irraa nurraadhaa bi osoo gartee karaa irraa deemee irraa laalin osoo karaa irraa laalee gartee dabartiin akkanumatti geessee itti naqee ijoolleen akkasii namni akkasii guyyarraan dhumu jira jechuudha namni akkasii guyyumarraani itti darbaa jiranii namnis ol deemuudhaaf deemuma jira dhaabutti jiranii namni guyyarraa deemu jira isaanis fixuudhaaf guyyumarraa itti jiranii laakiin nuti rakkina akka kun jechuun namni kan qofti wanni diliin duniyaa tanarraa nuti qabnu jirtu ha guyyarraa biyya hunda keessa namni dhuma oolu biyyatti mirgan qabnu biyya namaa keessatti illee mirgan qabnu biyyattis biyya namaa keessatti baqataan kabaja qabaa nuti baqatnee yoo dhufnes biyya namaa keessatti illee kabajaa takka hin qabnu jechuudha mirga keenya nuun eegamu baqatummaadhaanis gartee nuutu akka gartee sareen laalamaa tumamaa gartee cafaqamaa jiraataa kaanis dhumaa kaanis nu gubanii nu waadaa jira duuba tanarraa mee akkam yoo taane nu malaa yaa obboleeyyan ilmaan Oromoodha amma ijoolleen gartee gaara Suudii kana keessa dhumaa jirtu nama hisaabaatii miti ijoolleen gartuu guyyarraa namni dhumu jira ijoolleen takka amma yoo tan ammaan tana namni lama ijoolleen saahiban guyyaa achii gartee duraanii ana janii kutanii gaddeebi'anii jechuudha isaan guggaa gaddeebi'an ijoollee sanillee fideetiin gaawaan isaan mudate haa dubbatanii gartee isin himanii isaan irraa hundi dhageessanii ijoollee jechuun dallaalli irraa laaluudhaaf akkanaas osoo hin jenne geessee itti naqee itti gadhiisee ijoollee lubbuu nama meeqaa galaafatee jechuudha Saaruqni maaluma duuba akkanatti immoo ijoollee sanirraa isa afaan ijoollee sanirraa isa dhaga'uu hin dandeessanii Saaruqaan bakka takkatti fixan duuba mee akkana taate yaa obboleeyyan biyya rabbuma nuti rabbuma qabna biyyaas hin qabnu biyya teenya Oromiyaa bareeddurraa agamnee gizee biyya teenya irraas mirga dhabnee biyya teenya irraas as dhufnee asittis gizee mirga hin qabne biyya namaa keessattis yoo baqannees baqattummaadhaan illee kabajaan qabne bakka hundatti lammiin biraa taas baqattu lammiin biraa nagayaan yoo qabamtes biyyatti deebitee kabajaadhaan jiraatti lammuma teenya qofa waanuma Oromoo jaamu qofa bas Oromoon maal balleessite addunyaa tanarraa diliin isiin qabdu maali yoo biyyaatii biyya bareedduu biyya hundarra bareedduu qabna yoo namaatiifis lammiin teenya lammii guddoodha sabaa sablammoota guddaadha nuti gaa ammoo miidhamaa ooluu cafaqamaa ooluu mana hidhaa keessa cafaqamu mana hidhaa keessa gubamu taariba keessa gubamu taariba jennee gisee karaa yaanu gartee Saaruqaanis gubamu bakka hundatti numa jechuudha biyya keessa yoo jiraates waraanum hidha guuramuus Oromoo waan ajaa'ibaati wallaahi billaahi hedduudha nama gaddisiisa yaa rabbi nurraa guuti obboleeyyan kiyya rabbi bakka jirtanitti nagaa fayyaa isinitti haa ta'u ijoollee teenya gaara Suudii keessa dhumtees rabbiin rahmata haa godhuu fi akkasuma warrallee rabbi haa sabbarsiisu haa warri gartee haati deemeen nagayaan abbaan nagayaan gartee naa dalagee hundo dalagatee deebi'aa janii warri nagayaan yaaluma kiyya nagayaan si'aatee jaanii du'aayii godhuuf jiranii inni gaa ol gutee hunoo gaara kana keessa ijoollee teenya dhalaa fi dhiiraan meeqaantamii akkana dhumu jira irraa namni irraa beekun jiru ammaan tana warri jechuun gaarraa quban qaban ilmi keenya nagayaan jiraaf qaba qaban ijoolleen teenya dhalaatiif dubartiin intalti tiyya nagayaan naa jirti jee haadha abbaan quba qaba osoo haadha abbaan quban qabne duute awwaalchi isaanii muka jalatti cisiisanii waan akka gartee huccuu fuudhanii gubbaa kaayudha namni achumatti tortoreetuma qaamni namaa achumatti dhumee jechuu achumatti duuti ijoolleen teenya jechuu akkasumatti duuteetuma harma xarafatti jechuu awwaalchan qabdu gaara kana keessatti jechuu gisee duute awwaalchin jiru kabajuma takkallee noo jechuun amma gisee du'ees namni gisee awwaalchan qabne awwaalchin isin jiru namni bar yoo du'ee biyya keessatti awwaalame bara ati sheenaa'uun qabu bareedduudha namni duuba gisee du'eetuma awwaalchaan malatti
namni tokko kanama awwaalu hin jirre namni tokko kanama akkanumatti karaa xarafatti jechuun nama achi qabaniituma muka gubbaa caccabsanii carqii gubbaa kaayanii biraa kutanii ijoolleen hedduun kaan dhumee amma kan miilli irraa jitee harki irraa jitee miilli irraa jitee deemuu hin dandeenye meeqaa gaara keessa jira agartee akka itti gaddee budhabee achumatti osoo taa'uu beelaan lubbuun keessaa baati. Wayyaa rabbii khiyya laakiin duuba namni kun akkanumatti dhumeetuma akkanumatti osoo beelaan taa'uu jechuun lubbuun isaa baatee gaa miilaa fi kana dhawamee miilli irraa jitee hayyee deemuu hin danda'u namni fuudhee karaa gartee bakka magaalaan jirtu gobbuusee gartee mana hafamaa yoo jiraatetti dhiyeessee namuutu tiyyumaan baafadha jaa namni gizee san ifumaa tafiitiin kagartee wayyaa bees deemaa sanis achumatti jechuun osoo gartee taa'ee osoo ni shirroqajuu achiin beelaan lubbuun keessaa baati. Namni gaafa akkasii jirra hunoo rakkannee hisaabaan jiru gaara kana keessatti namni dhumaa jira warri taaribaa maafuu keessaa amma hammaattee jechuun namni ol seenuu hin danda'u amma suutumaa hoo namni suutii ijoolleen ol deemu jirtu seenuu hin dandeessu. Ijoolleen dhumu jirti nama meeqaantamii dhumu jira warroota biyya jirtanii taate yaadanii ol yaanee karaa suutiidhaa ol yaannettanii lubbuu teessanis raafan godhinaa. Tanumaan isiniin jechuu barbaada rabbi bakka jirtanii nagee isinitti haa ta'u nagee haa isin haa eegu rabbiin isin bira haa jiraatu mirga keessan rabbi isin haa kabaju mirga keessan qadhiibamillee kabajaadhaan gartee rabbiin kabajaa isin haa godhuun isiniin jedhu obboleeyyan kiyya gammachuu takkaan malatti gaagizee namni gammachuu manaa bahee gammachuu malee manatti gartee ilmi osoo manatti nagee aaniin dalagadhee deebi'ee manaa bahee gizee manatti hin deebine meeqa miidhaginni tana alaa ni hafe. Yaa rabbi ni dandeessa yaa obboleeyyan kiyya mee kagartee mana jirus kabiyya jirus kabiyya tana keessa jirus du'aa'ii godhaadhaa fi rabbiin gartee du'iinsa kanaa fi dhuma kana rabbi nurra haa guutu jaamee du'aa'ii godhaadhaa rabbiin nurra haa guutu dhumne ni giya miidhamne ni giya rakkanne ni giya tumamne ni giya yaa boo rabbii sodaadha rabbii ani gaatuni jechuun garaan kiyya nama daadhaa waan hin jee dubbadhu qabu amma ijoollee gartee kana gaara keessa dhumu jirtu tana yoo ija teessanii agartan wallaahi viidiyoo ijoollee saniitillee hunoo ijoolleen gad dhuftee waraabdee jirti hunoo boruu na bira ga'anii gizee isaan dhufa viidiyoo sanii waliin ol baaseetiin isin garsiisaa jechuudha akkaataa gartee isaan godhan ijoollee waraabdee ajiruu jiraata afaan isaanirraa inni dhageessanii jechuudha rabbiin gartee furmaata nu haa fiduun isiniin jaa rakkannee rakkoota nagaa isaa nu haa baasu asumaan gaafalaa sulfaadhaa kabajamaa ani Waneen isiniin juutanumaa bakka jirtanitti du'a moolii godhaadha. Ijoollee teenya nuti rabbi rahmata haa godhuu fi rabbiin bira haa jiraatu rabbi jannataan haa qananiisu kabajamaa ulfaadhaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.